otoo daabboo keessan hin erginiin dura nu dubbisa. Dhaabbanni keenya sa'a 24 tajaajila. Dhaabbanni keenya sa'a 24 tajaajila waa'ee daabboo kanarratti. Otoo waliin baasin. Akkaataa tooftaa jinajjanaati illee isinitti himna nuti warri gorora liqimsine kun. Nuti haadha keessan sodaatin haadha ofii sodaatu namni. Ani haadha kiyya sodaadhu. Ani haadha kiyya wanni hundatti ni maali. Kanaafuu ani haadha keessanii waan hundana hima akkam akka gootan sinitti maali. Sinitti hima akkam akka gootan. Kiyyaa mataa qulfii kan akkamitti akka ofirraa oggisa sinitti hima. Kan isaa waraabaa dandeessanu maaliif waraabdeetti ergitaati. Akkamitti jawwaala akkana fuullee gootanii ammoo naasee amma lafti ramadaana rafti faazii sooma. Malee afaan luugamaan jira malee waa baay'ee isin haasa'aa Oromoo. Isin gareera miti. Amma lafti sooman akkam goona. Kootu gaafa soomanaa too inni afaan keenya loggubannee osuna malee sirrii miti. No more daabboo waraabanii olii ergu. Yaa no more. Keessattuu nama beekni bar. Asuma miidiyaa haratu wal baranii wal janajjananii walitti jedhanii ani halkan namaa sa'aatii 3 barraa irratti naasa'inaa isaan maagneetii qaban. Maagneetii qaba warri dhiiraa kun. Sinigalee irri maagneetii qaba maagneetii ittiin nama harkisuu qaba sa'aatii 2 dabarraa sa'a 3 dabarraa maal goota silkii isaa keessa. Maal asarta giiftii koo saniin booda silkii san keessa abuura gurguddaa baafachuun dhufa abuura guddaan booda daabboo gadi baasuun dhufa. Min taara gaallesh abboosoo maqabna deema zala abboosoo maqabna jedhamuun. Maal goota zala maal goota sa'aatii 2 booda sa'a 3 booda itti naasa'een guyyaa taasee jarri maagneetii qabdi waan goote goggootee miira keessa si gashiti. Cubbuun sodaatan isaan. Uummanni uummata cubbuu sodaatu miti. Dogon gorsiisan. Ani si jammaram nama janajjanon. Ani janajjanu nama takkan janajjanu. Idaan qabani ambalaaf itti fiduuf. Jarri warri raakuni maagneetii qaba yaa lubbuu jedhe dabartiin tun akkuma qalbii harmi ishee lalloo qalbiin ishee lallaa oo lubbiyyee jetti kalaas. Saniin booda oo lubbuu jedhan lubbuu isaanii ol keessaa baasan. Saniin booda gaafa achi lubbuun ol keessaa baate yaa lubbuu ka afaan na qabi ka dugda na qabi ka. Mataa na qabi ka na keessaa gadi bu'e ka na keessaa bahe ka wahii du'e ka asiin na qaba saniin booda jireenyi ishii bara hundaa badaa jechuudha. Dubartiin takka daabboon ishee ol baanan amma intala nu daabboon ishee ol beesan koomanti ishee ol hoodhaqxan laal odoo ishiin tuqin niisan intala mana gaadha nama ishiin toobattee sirba sanuu dhiistee karaa rabbii ishii deebiteerti. Amma ishee odootti daabboon ta'e akkam ammas bifa sadii qabdi jedhaniin gisee viidiyoo ishiin mana hordofaan. Akkasiin jedhamu manni keenya kun mata miti amma karaa biraatitti baratamee jira qaamni kun namatti fakkaatu karaa keenyatti garuu noomoor kanaaf shaffanaasiin maal wayyaamee qarran uffanna ammaan daabboo teenya irratti wayyaamee kan uffanna anamma wayyaamee kan uffadheera paantii uffadheera surree uffadheera raankiin akkatti uffadhee ብዙ ነገር ለብሰን ነው ድብቅ የምናረጋት መደበቅ አለባት እሷ ስትደበቅ ነው የምታምረው እንጂ ግልጥ ካልሆነች ግልጥ አይሆንም ግልጥ ስታረጉ ግልጥ ታተን አደባባይ ረች ስኒገለ እኔ ከናፈን ጊዜው እንደስንትይሻ እኔ ዳቦቴ ወራብዴ ብራንጌ ታናሳ አሊማቲ ቢታተ በቃ ከላስ ሀጋአቲ ኡምሪን ተድሩ ፍዲሲንጃ ሀዋን ፈደ ባአማ ተከባጃጂ ናቢ ዘደን ሆድ ዳቦታ ወልሲባሳ ባጃጂ ናቢ ባጃጂን ብሪ ሜቅ ብሪ ኢትዮጵያ ብሪ ኩማ ይባላል شوف بريكم يبلا بجتون غني لما بريكم يبلا مجي اميقه ترغتي جاجات ترغتي دمو زي جاجاچو سيغله لالك نو كوما يبسدي شانتا ما الباجاجين مام باجاجين ابي تدي هو اتي باجاجين ابي تريد سنوم اولا دجر اولا دبيكتو ابون فرون ول بيكن ماتي ول بيكن لو اتي باجاتي تن غني ولو واسلاتا اونا كنتي وان غدانا غني هذا بلزان عن كننا نكريمي أما يواتي كان عن كنو باتي أولان سباسة إيه أشي أولان سباسة نان كاجي غني برا رفت غني برا كستي مالتا جروا كنا كيسان جرا نكك أبي دوئي نكك أبي كا مالو كاني أما غافا ساني سنكا سورغوتا نوان سنبرا جرا هيا كابل بلسان عن كن نكاهينا كحكيتين هيا يا بوليس أكب أكسي أكني هيك ganni to moshke to galato kanaaf gaafa ira janajjano barbaadan natti maana sinitti ni makkata sa janajjantan sa'aatin janajjana sa'aatin
lama taanaan bilbila kee irratti daraggamadhu maan salaamaa jedheen kootu tiktook gadi irratti arakaata godhi kootu feesbuuk gadi arakaata godhi kootu yuutuubii gadi arakaata ofirraa godhi malee dhiira saa sadiin boodatti naasa'in maagneetii qabdi jarri erga kuraasiin dhaameen booda maabiraatiin ifnaan maagneetii qabdi jarri maadaa qabdaa too ani waan akkana siniin jedhu anammaa waan akka irraa barattaniifani saniin booda isaan hin beekna hoole. Asirratti waan tokko jechuun barbaada ganni namni baay'een jechuudha yaada kee nan deeggera gaafa takkeessi dubbattu namni baay'een akka gadhiisii akka nama safuun beeknetti yeroo si ilaalan namoota baay'een ilaala ani ilmoo dhiiraati fakkeenyaaf garuu wanti jechuu barbaadu namoonni as jala dhiirris shamarranis danuutu jira asirratti waan jechuu barbaadu keessa tokko shamarranni tokko dhimma viidiyoo wantoota kana jalqabuma gochuu hin qabdu. Ta'ee immoo wanta kana goote ni fakkeenyaaf waan gootetti immoo ofitti amanamummaa qabaachuu qabdi. Wanti jechuu barbaadu keessa. Kanaachi sammuu isheetiin saayikoo lama miidhamtee dabarti. Tokko ofitti amanamummaa hin qabdu yoo taate tokko maallaqa isheetti naftu. Lammaffaa umurii ishee guutuu bara ishee guutuu boqoo ishee ol hin qabati nafti. Yoo maal hin qabdu taate beektaa ofitti amanamummaa hin qabdu yoo taate. Waan gootan kana ofitti amanamummaa hin qabdan taanaan hin raawwatina. Waan raawwattanitti immoo deebitanii hin gaabbina. Sinii galee waan raawwattanitti sila raawwattan sila gootan Oromoon maal jedha eeboo darbatanii jinfuu hin qabatanii jedha. Yookaan bishaan darbee waraabanii jedha Oromoon gaafa mammaaku. Maal jechuu barbaadeetanii siluma isaa kana gochuun ofitti namantan taanaan kana gochuun qabdanii. Erga gootaniiti booddee deebitanii gaabbanii mataa ofirraa ciru maaloo gochuu jaarsummaa ol waamu maal gochuun hin barbaachisu. Amma ganniin gaafa isheen akka taasiftu baay'ee natti tolti taa'in ishee dhaggeeffadhaan. Fakkeenyaaf haasaa ganni namoonni baay'een tuffatanii namoonni baay'een qoosaatti waan baay'eetti kan qabdan baay'een keessan ni jirtu. Dubbiin kun dubbii jireenyaati malee dubbii qoosaa miti. Akkasiin mataan keessan hin cabnee fi boquun keessan akka ol jedhuudhaafidha kan ganniin akkasitti dubbattu malee maal ishee galche zimmi jatee marattee xaxattee raftee kaa'uu hin dandeessu ofii isheeti. Dhugaan isiniin jedha. Garuu obboloonni as jala jirtan namoonni baay'een keessan guyyaa ganniitti qoosaa oltanii galgala dhimma kanaan kan bu'aa bultan baay'een keessan ni jirtu. Guyyaan meenyutti galgala waan keessumaa bultii bara. Yaa maaliif wanta dhugaa yoo dubbanne immoo dhugaan dhugaadha bakka dhugaan immoo gaaroo. Ani sirumaa kana ijoollee. Yaa Ani sirumaa kana ijoollee. kanaadhaa fi obboloonni kiyya. Naagoon gamme isinirra dawwalame. Ani sinumaa fani. Haa baasu baasedhaani. Haa baasu malee maallaqa kee hin kennin. Inni maallaqa kee kennitullee hin dhiisu haa baasu eegee baasa barra. Naafi koo galatoom. Eegee baasa barra. Eegee tilaalii isi dagachiisee hoggaas irraa turee akkas godhee si baas keessattuu immoo isaa walloluun yookaan walitti bu'uun ufaa akkuma jaalalli sun jiru walitti bu'uun ufaa walitti buutee akkaati jireenya biraa hin jiraanne gufuu siti ta'a. Gufuu beektu. Irri biraa akkasitti dhiyaanneef gufuu si ta'a. Kanaaf waraabdee ergiteef taanaan gaafuma waraabdee jawwaala kee akkatti of lafiiti gootee kan rabbiin fageessee shuube kan rabbii dhoksee uume akkan addaan gootee waraabdee taanaan haa baasu baasedhiin haa baasu nam baasa hosin jedhe haa baasu baasedhiin maaloo anis waanuma namni qabu qabee jira. Anis daabboowwan qaba waanuma dubartiin qabdu qaba baasedhiin feesbuuka miti inshaallah maaliif googilii keessayyuu sin galchine baasedhiin malee ati sodaatte hin baasini waan barbaadde siifin godhennaan sirraa elmatee jireenya kee boruu akka hin milkoofne si godha. Ani tanuma sin gorsa ani guruppii irratti illee tanuma isaan gorsa. Waraabdanii ergi dura waraabin sarqoo kamattaa sirri jumma sabsaba jette marre dura hin godhin waan akkasii dura hin waraabin erga waraabdee ergiteen booda hallaa maaka. Inshallah. Ani sin ganni waan tokko waan si gaafadhu. Ijoolleen teenya tun yeroo viidiyoo osoo argitu viidiyoo nama fuutee ofiitti ergutu tuni maal jechuudha isaa? Yaani masalaa hin argiti viidiyoo kana ijoolleen dhiiraa waan godha yaani mijattii amma iluu mijattii jimmaa san jechuu iluu abbaa boor. Mijattiin sun hin argan jechuun yoom ijoolleen godhaa turte. Ani odumaa kana argan balleessaa ijoollee osoo argan akkamitti viidiyoo ofii waraabanii dhiiratti ergedha wallaahi. Nama dhiba inshallah. Sijjammara dhiiratti yoo viidiyoo koolii dawwaltanii
Maaltu qullaa siin teessise akkuma nama taa'ee isinitti haasa'u kanatti naasoftanii akka namatti isin jaalladha lubbuu koo nafsee koo tiruu koo jedhiin. Hee baasii yoo isin jedhe hee ija kee shaffani daabboo gaditti waraabee barbaade hee inta hojii kiyya mul'achuu qabu. Kanaa ol abbaatti nuumini kanaa ol abbaa oksii kanaa gaditti erga waa'in akkana sin godheellee. Ani gaallee sin hin gorsu baay'ise. Ani ergaa illee sin hin gorsu ijoollee teenya dhugaa. Oyin erginaa eetuma sin gorsa malee. Ergaan jedhu ani yoofis salphisinaa. Biratti illee haalaan qabatina garuu dhiirri har'a nafa kee mul'iste si jaalatu kan biraa filannoo keessa si galchuufi malee si jaalatee akkas si jaalatee qofaaf miti akka tokkoon jechuudha jechuun wal darbuu danda'a fedhii isaa jechuudha akka si jaalatuun ta'ullee danda'a garuu jecha keetillee kabajuu qaba wanti kun har'a hin ta'u hoo jettee beete ta'uu hin qabu bakka. Na filannoodhaaf illee warra akkas godhu yaani filannoodhaaf hin jedha darbee mooyyuu kan hin jiraannes ta'uu danda'a namooyyuu akkas warra baay'inaan jechuudha irraa ma dhufee maaliif bakka na beeka yoo nan beekinis yoo social media irrallee barbaadde fiisurkee hanga wal agartutti social media irra immoo keessatti wal baranii of agarsiisuun maramayyo namooyyuu beettee qaaman immoo duraan beetta taanaan duraanuu si beeka maal irraa agarsiistee agarsiisuu baattee maa inni faayidaasa Mbeka bakka biyya biraallee deemtee hojiirra jiraate deebitee raguun kee oolu ati isaanuma irra fagaattee qaama keetti agarsiiste suuraa kee argite maal ta'e viidiyoo meeqa rabbi kan gara akkamii maal nama hojisu ani argeen jira jechuudha viidiyoo wayii jechuun seenaa irratti hanga dhiifame Oromiyaa maali kan jedhamu tokko irratti baay'een hordofaa waa seenaa baay'ee gagadhiisaa bite na taarika kana ni jaartii qaba ture baay'ee akka shi jaalatu dheeressuun doon ta'in xinneessan dubbadha baay'ee akka shi jaalatu dubbatee mucattiin hin barbaadu maal jettee gasi bakka egaa jaalatee egaa maal jedhee inni abbaa qabeenyatii of jala hojii qaxaree ni jaartiin kiyya suuraa na jibbisiise suurmee keetiin laala ishiin ka baay'ee jaalatteeti beekte laala keetiin laala suuraa kee kaasina ergi jettee wayyaa kee firraa baasii bilbila nattaasee jedhe ishiin akkasumatti ka kaast of waraabdee viidiyoo kaastee haasa'ee inni waraabbatee koompitara keessa of teechise nama tokkotti akka hin dubbanne anis hin fuudhulleeni hojiillee nama akka inni si beekullee akka na beekullee hin dubbatiin jedheen yeroo kan ulfoofteetedha ulfaa'ee jennaan anis hin beeku atis nan beektu jedheen daa'ima ofirraa baasa hin baasu akkan si beekus ittiin hin himu akka kee ta'illee hin himu jetteen achumaan ishiin bakka beettee amma xinnoo ishillee raafadhin jira wanta nama gaddisiisu sirritti jechuudha deebi'ee seenaan sun abbaan sun illee hin qabame taarikni isaa dheeraadha garuu abbaan hojii isaatiin illee inni jechuudha isa caaladhaan miidhame hindoom jechuudha isa caaladhaan ishii maalummaa ishii akkamitti akka gootee riyaa ishii beekame maaliif akka gochuu dandeesse naannumti isaa heerumti isaa jechuudha hojii isaa irratti beekee edoon viidiyoo san jechuudha sin dhageechisee amma deebi'ee ilaalintiin jedhee baay'ee gammachiisa ture garuu in abbaan fe'illee haa ta'u har'a osii miidhee boru isa caaluun hojii isaatiinis gocha isaatiinis eenyummaa isaatiinis gadi kufee laalamu har'aaf garuu nus tokkoffaa shamarroonni gochuu hin qabdu mee galchaa miti naa dheeressuu hin barbaadu baay'ee dhiifama garuu baay'ee simmiiti keessa galee waan dubbadhuuf waan dubbadhu yookiin harka bari seenaa sanii gallaalee baay'ee tokko jechuudha dhugaa naa dhiifama akkasii garuu waramuu hin qabu jedheen yaada kanumaan galatoomii ganii koo. Yo mau tekasti akan mirta nagam gani ko undi kesan iyo. Jirra galatama kam gada baga naga nufte undi kesan akan moltan naga kesani. Gani. Waye. Ayo baga jaratani maira maafate guys sani fudufa. Wow, seenaa jireenya
Ganni Shamarranii fi dhiiraa keessa gurraan gadaa koo sirtaa gadaa koo buchee koo saree koo akkam jirti ganni moshee akkam fayyaadha habiibi galbi yeruufi gadaa koo Sejauh kata reko sejauh juga. Mana mau giri-giri kuno mau salah fegen nih kau emang. Ya giri-giri di PT laftille garus la lafasati kan atas ani miti giri-giri nu majra. Ega shamarri tanya tu ni di def. Maaf ni kenya berat tu kau gani kau wang kade sarah maaf berat tu namni kau. Mana begana dok. Abo anembe warri ira kumala kata. Apa jan? Don girma kampanye ada. Ya ada wal. Waran je. Shamarran Kenya waran ibsu cuda. Hogga ira tokko hin beekta bare akkasumaan yoo dubbii isaarraa kaatee haala namicha sanarraa kaatee lammaffaa yeroo namni warri viidiyoo akkasii isaan ergu isaanoo ergisiisanii jalqaba kan isaanii qofaa maalitti argan. Maali muktu waraabama maal maal bu'aa qaba. Ani yeroo darbillee waan akkasii. Namichi sun illee salphachuu qaba bar maal kan eenyu gure. Kan keessa waraabamu iyyuu hin bareeda baraka keenya kana fokkatu. No, ani sanuma fi waan of fedheef iyyuu siigalee haala ilaalcha aadaa keenyaadha. Garuu dhiironni waan akkasii godhan dhugaa rabbii salummaan ibsu dhugaa rabbii. Dhiirri waan akkasii godhanii. Aneenyutu iyyuu dhokatee muumame beekte ganni koo. Aneenyutu edoo bareedee kan isaaniitiin kan dubartii tokko jedhisi. Seeruma keenya ta'etti malee. No, ganni waan akkasii dhiisi dhugaa rabbii no kan hundumaa jechuun namni amma fakkeenyaaf ani akka qaamni kiyya sooshaal miidiyaa irra barbaadu. Eenyumtuun barbaadu bargadaa koo eenyumtuun barbaadu bucho siigalee yaa kanaafuu hin sobu malee warri dhiiraas namni siigalee hundi isaaniiyyuu warri shamarranii hin gowwoomne jechuu barbaada. Waan kana kaasee maal beekta? Yoo mallee dirqamaan immoo isaanillee ergisiisuu qabanii kan jedhudha. Inni kan biraan. Laali amma gadaa koo maaltu jira sitti fakkaate beekte? Maaltu jira sitti fakkaate amma beekta? Dhugaa rabbii saree akkamitti wayii yaadoon akkamitti akkasiin ibsu. Maaltu jira sitti fakkaate amma viidiyoo koolii walitti haasa'uu kana beekta viidiyoo koolii kana walitti haasa'u amma ijoolleen harkirri caalli maal ta'e sitti fakkaate akkaataa itti fayyadama bilbila kanaati illee danuurraan beekan beekta ijoolleen amma qaamni isaanii harkirra caalama si haasa'u kuni ani kaa waa'ee namni baay'ee dhufee rakkoo baay'ee waan na himatuuf rakkoo baay'ee waan hin konsumeessa ooluuf nama kana nan hubadha beektee ijoollee teenya sana nan hubadha. Harki gariin jawwaaluma kana iyyuu reefu warra qabatee harki gariin immoo reefuma warra biyyaa baheellee irraa muudannoo kana sirriitti warra irraa hin beekne deedha. Akkam ta'e si fakkaate amma viidiyoo koolii walii haasa'u kana viidiyoo koolii kanaa si jaalladhe jedhaan kaa egaa dubartiin tun immoo rakkoon ishii maa inni nama amanuu kana baay'isti. Nama amanna nuti kennuma rabbiin ganama nuuf kennedha dubartii sana laphee ishii kana waa godhe dhume waaqayyoon hin amanti nama kana hin amanti namni kun amantaadhaan siif kakataa haadhaan sii kakataa haadha abbaa kan caaleen jiru waan ta'eef haadhaaf abbaan sii kakata beektee kanaaf viidiyoo koolii taasee inni ofii isaatii of oksee ishii waraabu ishiin hin beekin fa'a amma micoon amma konkolaataa naa bite baajaajiin naa bite dheen kuni otoo ishiin hin beekin ishii waraabe. Igalee otoo ishiin hin beekin oduma akkatti viidiyoo koolii wajjin haasa'an ofii isaatiif of okseeti ishii waraabe inni mul'atu inni bakka jiru hin beekamu garuu ishii bichaan yoo ishiin qullaa mana keessa deemtu yoo ishiin akkas tattaatu akka inni ta'e jedheen yoo ishiin taatu waraabe kuni tokkoffaa dadhabinatiidha. Dhiirri dhugaadhaan dhiira jedhamte dayyuu soon ta'in hin attalatti dubartii irraa dhalatee dubartii akkas godhuun hin barbaachisu. Dubartii jechuun haadha. Irraa bocamtee uumama. Deebistee immoo jinciistees immoo haadha manaa keeti kafana keeti. Yoo dhuumtes immoo ilmoo keeti yoo dhalattes immoo tiruu keeti obboleettii keeti si galee. Kanaaf akkana waliin jechuun ani balleessaa kan qabu dhiiru waan jaha si galee maaliif jennaan
Dakama godhii sanitti dhuftee. Gani shamarran keenya si dhiirota gartee dhiirota isaan goyoomsu jaallatu dhugaa rabbiin siin jedhe yoo tamatti tooti fakkeenyaaf ammatti ganni barsiiste isinitti himti yookaan dhiironni sin nam gaarii ni jedhamani warra akkasiirraa hin baratan si galee. Kookeeti galibee erga dhusin galcha kookeeti na galcheetta erga dhusin galcha. Erga dhu kookeeti. Yaa so ganni maal beektaa furmaani kana maali beektaa? Erga ergitaniiti insaalfatina akkuma mucayyoo ishee yeroo darbe sana ambaayee na gammachiiste insaalfatina birrii keessa hin argina yoo miidiyaa irratti post godhe waan haaraan hin jiru qaamuma keetti akkuma funyaan kee akkuma ijji kee wanti gadhufu tokko iyyuu hin jiru. Maal beektaa ganni kan isaanitti shamarran keenya miidhuu jiranii amma fakkeenyaaf durbi tokko yoo waan tokko goote durba bicha yeroo baay'ee akka aadaa keenyaatti kan qaanamu aadaa kana cabsaa akka namni seeraan hin argina tokko yoo ergitan immoo hin sodaatina bakka konfidensiidhaan sila ergite hin argine mallaqa keen argin waa lama dhabda sammuu kee illee hin dhabda jechuudha. Uumaa tokko si gochuu hin dandeessu miidiyaa irratti poosti goote. Amma ijoollee sana saayikooloojii sammuu isa jedhamu sadi. Uumaa tokko saayikooloojii waan hin jiru. Biyyan jiru jechuudha. Ganni biyyan jiru shamarran qullaa deemu uumaa tokko rakkoo hin agarta aadaa biyya keenyaati. So erga sammuu ishee saayikooloojiin cabateeti maa ergite jalqaba. Hin ergin erga ergite immoo hin sodaatin hin miidhamin. Uumaa tokko waan yoo ani barsiisaa saayikooloojii ana bira kottaan isin jajjabeessa waan hin ergina tokko akka ganni isin itti himte. Yoo ergitan garuu mallaqa keessa hin ergina maaf namni sun isin doorsise garba namaa taatanii jiraattu. Waa lama jaallatu. Ani jedhee jira. Ani amma kiroo isin himee jira. Ani haadha keessan gorsituu keessan guruppiis qabaan guruppii shamarran irratti gorsu. Kottaa na gaafadha. Otoo hin jeniin otoo waan ta'in otoo qaama walitti ergu san biran gahin waan inni si gaafatan na gaafadhu. Ittis sitti hima hagam beekurra. Meebi amma ijoolleen akkana taatuun warra miidiyaa fayyadamnee natti fakkaata. Malee namni miidiyaa fayyadamu ni argan. Nama miidiyaan fayyadamu. Kanaaf taaluu. Ani እናታችሁ አለውላችሁ ስኒን ጎርሳ ከራ ስኒት ቲማ ከራ ከናራን በዲኒስ እንጀደ ኤርጋ ጎቴ ኤርጋሞ ረቢን ኦልሲ ኤርጋ ዳቦንቴ ኦልባቴ ሃባቱ እትን ሳልፋቲ ረቢ ሲገኒ ዳቦ በረዱስ ፈቀቱስ ረቡ ማርከነ ዋንቴ ፊቲን ቃፋቲን ሃባሱ ማለ ኢሳ ቢጩተና ሳንከኔ ቢዮን ሳኛ አቱሳ ኒ አማካን Amazira warriira kuna jira ganni namitti turatti dhufa dhiifama akkami nagaa hundumti keessanii ganni naguma yeroo dheeraadhaaf nagalchi siin jechaa ture wasaatti kee lakkoofsan arganne mucayyoo ittu akka waggaa sadiiti hin argamini biyya Imaaraat jedhamu keessatti baddee ruuhiin jirtu isii hin beekamne. Kanafi waa'ee sana akka sagaleen isaatu barbaada. Foona naa deebisii lakkoofsa kootii erga. Okay, kanas galatoomi lakkoofsa kootii. Lakkoofsa lakkoofsa kiyya siif laata ishee bucheetiyya. Annama danda'u waan ta'eef anaas si erga saruuti ishee. Ayyee hin dagatiin naaf erga ishee galatoomi. Kinoo ati sirraa baay'itoo na dubbisi lakkoofsa kee naa erginaan jedhe lakkoofsa kee siifin ergaa waasaap birraan suura mulaayittoo. يا حبيبتي يا روحي والله انت يا أسن يا روحي يا قلبي ندب سيفيني متصرك وقف فدي يا قلتهم ثانك يو جو